Mashallah, tabarakallah. Dia baik kan hotel fi kita kabarin eka kabadde isni dhufeeti jira hordoftooti kiyya meenatti himaanii bareedamu akkam narraame wanti keessan watti himuun dagatiin alala waaw hedduu takka bareeda bikiyya natti bareeda jira isin immoo waan jettanii hin beeku maashaallah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuun kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessan yaala manni isaanii keessan nagaa dalagaa afiyaan akkam isin jaalladha bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya isin jecha hordoftoota kiyya har'aan tana dachaaneerra kun akkanatti babbareennee dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu gara viidiyoo kanaatti na waliin tura namoonni wantoota kanneen barbaadan namoonni maatii keessan sarpiraayiz gochuu barbaadan kun olaala maashaallah hedduu akka bareeda isin jedhanitti hin danda'u laala waaw. Halluu kanaan qaba, booraan qaba, hundaafuu halluu baay'eetiin qaba. Hiika isinitti agarsiisa. Isin hanga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuu hin dagatina. Egaa haasaa isinitti dheeressu hordoftoota kiyyaa haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turaa. Viidiyoo kana baay'ee gochuu hin dagatina. Deebitanii mootu gallaafuutti jirtanii chaanalatti gijee duraa tokko sirriitti ilaalaa jirtan amma mootu xiqqoo ishee baddanii jirtanii hin badina hundi keessanuu ilaalaa laayikii godhaa sheerii godhaa isin jedha. Namoonni meeshaa barbaadan illee karaa wasaappiitiin heloo jettanii meeshaa oriijinaalaa fi meeshaa kwaalitii ta'e kan isiniif bitu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma gizee kamu akkuma baratame kanaaf hundi keessanuu heloo jechuun hin dagatina. Egaa duriyaawwan kunniin gosa hedduutu jira. Gosa baay'ee qaba. Gosa kanatti qaba. Kanatti qaba. Kau fadhi kanatti qaba. Wayyaa jechuudha jechuudha. Mul'ata ofii qaba kuma. Kanaaf immoo uffadhe isinitti agarsiisa. Kanneen keessaa qabite kanneen keessaa halluu kana jaalladhe isaaniif hin uffadhe jechuudha. Hordoftoota kiyya isin kaawwan illee isinitti kan agarsiisu ta'a. Gaduma viidiyoo kanatti na waliin turuu hin dagatina. Viidiyoon immoo laayikii godha. Waaw jedha hundi keessan. Maggaaraja kana deebisee isinitti agarsiisa. Hin balaqqeessa jedhee cufee dura maggaaraja lala. Waaw. Hundaafuu kaawwan illee isinitti agarsiisan waliin tura. Egaa hordoftoota kiyyaatti maangara viidiyootti isin deebisee kunuu duriyaawwan kuni kan hodhamee jechuudha. Akkanatti dhufa gizee dhufu shigitti garuu hodhisiisan namatu ajajate jechuudha. Isinii illee yoo barbaadan hodhisiiftanii akkanatti illee isinii bitee erguu danda'a. Isinii illee hodhisiisuu danda'a. Duriyaa noormaalii hodhaan isaa nama tokko waan ta'eef jechuudha. Duriyaa fi gogora shaarbii hoobarlukii isinii dhaamaa xarjiin isaa saniin booda maashaallah maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii obboleeyyan keessan haadhaaf abbaa keessan akkasiin hordoftoota kiyya hundi keessan immoo haadhaaf abbaa keessan sarpiraayiz gochuu hin dagatin akka gammachiisa isiniin jedha gammachuun haadhaaf abbaa hedduu takka wallahi du'aa haadhaaf abbaa eessattuun argamtu akkamittuu maallaqaan isin bitamtu taasisanuu taasa gizee gammachiistan bakka hedduu namatti tola. Isin hordoftoota kiyya kunoo akkuma argaa jirtan kana kuni kan hodhamee asitti immoo kan hodhamin jira. Shiitii yookaan immoo duriyaawwan shiitii sun illee ni jira. Hundaafuu isinitti agarsiisa kunoo alatti waraabuutti gadi ba'ee manatti xiqqoo dukkanaa'ee jennaani. Kanaaf hundi keessan waa badhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Kunoo seerii kanneen itti qaba isa kanatti qaba kanatti qaba garuu kabiti kanneen keessaa kunoo ka godhadhe kanaa fi isa kana bareedaadha. Anka godhadhe san hedduu takka jaalladhee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya maashaallah asitti jechuudha mo'attiin hedduu na kolfisiistee turte inni isa kana kaan ol fuudhe kana isa kan mushurraa fakkaatanaan jedhaa turte hedduu na kolfisiistee jechuudha. Hordoftoota kiyya haga dhuma viidiyoo kanatti lawaniin tura kunoo duriyaan ishiitaa kunniin immoo akkanatti kan nama sadii akka nama jahaa na eeyyatanii jiranii nama sadii akkanatti ammallee deebi'ee kan nama sadii jira. Egaa duriyaan kun kana fakkaata gizee uffadhu maashaallah wanni natti toleen gatiin isallee jiddu galeessaadha. Duriyaan dhugaa dubbachuuf haga kuma 20 jiranii beektanii akkasii ka irraa qannasu jedhamirraa gadi bu'aa sanillee miti. Gadi bu'aan tokkiin boora diimaa maali ka calleen irra jiru calleen irraa yaa'u tokkiin kuni wanni natti toleen calleen isaa noormaalii qaama isaa guuturra hin jiru bakka jira. Kuuwwan ka calambisu kun wajjumaan ka oomishame jechuudha ka irraa bahu miti. Kunoo bal'aadha akka barbaadetti nama kamuufuu ta'a. Egaa haala bareedaan ta'een hodhisiisee fi shaarbillee obarlukii godhee fi diriyaa kana gizee hodhisiistan hawwata keessanii abbaa laastikii lamaa godhaa mudhii isaa laastikii qal'oo sana osoo hin ta'in laastikii dachaan hodhisiisaa fi haadha. Jechuudha fakkeenyaaf amma gizee gadi suuqatan kuuwwan namaan suuqamu laastikii qal'aan ka ta'u jechuudha. Kanaafuu dachaani kan hodhamuu qabu gogoraan isaa laastikii qal'aa san gizee lamatti jechuudha.
Egaa kalammata ammoo kunoo maashaallah kana fakkaata isa kana jaalatte mucattiin daa'imni na waraabdu jechuudha. Kana biyya keenyatti akkana kanneen mushurraa gizee fudhan carqii akkana kana naan jette. Halluu kanatti jette kanatu bareedamu kana jenna kanatu bareedaa kun mushurraa isin fakkeesse naan jette jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa hedduu takka bareeda dhugaa dubbachuu fi halluu kanneen itti qaba anka dura san jaaladheera kun isinirraa miin beeku anarraa tulaakaanii isin koomentii barreessa namoonni barbaadan heeloo jettanii ordarii godhachuu dandeettanii namoonni baay'een gatii gaafata waan ta'eef inni kun qarshii 4,500 jechuudha hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana ka hodhame yoo ta'e 5,000 normaalii ishigin isaa akkasitti yoo ta'e immoo 4,500 kun kana fakkaata kun ammoo hodhamee gogoraan haala bareedaan hodhamee overlooking dhaame qarshii 5,000 jechuudha waan hunda isaatu xumurate maashaallah agartanii hedduu takka bareeda diroonni isallee namatti tola diizaayiniin gara jalaa jiru silipsi kun agaruma isinitti agarsiisa jechuudha kun laala agartanii diizaayinii asa namatti tolaan kan kiyya jalaa qabaafi malee waaw saniin booda kun calleen isaa irraan ba'u jechuudha bakka bakka ka jiru sun irraa ba'uu danda'a normaalii biliciliciin akka baalaa jiru kun isuma wajjin oomishame waan ta'e waan irraa ba'ee waan irraa luqqa'u miti jechuudha. Calleen masmara keessa bakka muraasa jirti bakka nan golfisiiste kanatu bareedinaan jette. Egaa kunis ni bareeda jedheeti yaada anka duraasan jaaladhee jira shiroo kalarillee jira waa kalarillee jira halluu bishaanaa akka ta'e jechuudha kan nutisifamini. Kanaaf maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii namoonni meeshaa barbaadanillee heeloo jedha karaa waasaappiitiin kunoo dhiyeessee isinitti agarsiisutti jira. Akka isinitti tole abdiin qaba. Egaa diriyaawwan ishiitii sunillee na biratti ni argama. Kunoo halluu kana kun ka bishaan fakkaatu kun immoo piinkii ka ifu miti. Kunis diqqoo garaagarummaa qaba jechuudha hordoftoota kiyya ka barbaadan iskiriinshotii godhattanii fudhachuu dandeettanii asitti immoo diriyaa shiitaa kana keessa isa kana hundoffadhee isinitti agarsiisuun hedduu kana ka duraan uffadhee hin beekne isinitti agarsiisaa kun agartanii bal'aadha. Isa kana inni lammaffaallee isa kana kuwwan sanyii makanneeniitiin diimaan jira keelloon jira. Irsaas kalariin jira gosa hedduun jira jechuudha namni barbaadan isa lamaan kana uffadhee hin beekne malee kaawwan tanaan dura isinitti agarsiisa jedhee lamaan kana qofa uffadhee kalafa jirus jira goommanii kalariin jira hundi isaatu ni bareeda dhugaa dubbachuu fi diizaayinii babbareeda jechuudha kan hin galche kanaaf karaa waasaappiitti yoo jettanii ayyatuu dandeettanii namoonni majalisni arafaaf nuugaa jettan sirriitti isinii garuu yoo maallaqa ergitanii qabdii kenname isin ajajame jechuudha arafaaf isinii waan barbaadan karaa waasaappiitiin ordarii godhachuu dandeettanii farniicharillee ta'e meeshaa mana keessaa waaw maashaallah agartanii kan amma uffadhe kun halluu sadiin kanaan qaba laala halluu afur qaba Ara baay'ee qaba gurraachaan qaba kun harka qabu kana booratti dhiyaataa hedduu bareedaluu boora badaasanii miti kun gommanii kalarii ka uffadhe kunillee kana fakkaata diimaan jira gurraachi jira jechuudha isin ka barbaadanii fudhachuu dandeettanii kunoo diriyaa kana jechuudha ka nama uffadhe reef uffadhe suni normaalii osinitti agarsiise kana fakkaata halluun isaa tariitii osinitti balaqqeessa jedheeti egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa gabaabaadha kana fakkaata akkasinitti tola abdiin qaba waan barbaadan karaa WhatsAppiitiin dubbisa lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 duwwaa 673 karaa WhatsAppiitiin hello jedha isinin jedha horiyaan gamma obsaan feetanii na daawwattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabaja egaa viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina hangasitti hundi keessan bakkuma jirtanitti fayyana taa isin jaaladha isin kabaja halkan gaarii isiniif haa ta'u like gochuun dagatina yaada keessanillee barreessa warri subscribing godhi yoo jiraattan subscribe godha yeroo gaarii qabaadha na dhageeffatu keessaniif galatoomaa horaa bulaa isin jaaladha isin kabaja hundi keessan bakkuma jirtaniif fayyana qabaadha bye bye